Nagaan Waaqayyo hunduma keessaniif haa ta'u. Waaqayyo immoo nu jiraachisee guyyaa har'aatiin nu ga'ee nama har'aa nu gochuu isaatiif Waaqayyoon guddisnee galateeffannaa. Ergaan har'aa qabu wanta Waaqayyo jireenya koo keessa kaa'ee wanta hafuurri qulqulluun na barsiise isinii wajjin hirmaachuudhaaf ka'eera. Kanaaf Waaqayyo immoo nu barsiisa, hafuurri Waaqayyo nutti dubbata. Utuun ergaa koon jalqabiniin dura Waaqayyo walii wajjin kadhanna. Waaqa jiraataa mootii bara baraa galanniif ulfinni qubaan teessoo kee irratti siif haa ta'u yaa Waaqayyo. Situ jiraachisee yaa Waaqayyo gooftaa guyyaa har'aatiin nu ga'e si galateeffannaa. Situ jireenya keenya eege, situ nu gargaare galanni bara baraan siif haa ta'u. Waaqayyo amma immoo kottuuti nutti dubbadhu. Hafuurri kee inni jiraataan inni nama barsiisu barsiisaa isa kamirrayyuu inni caalu hafuurri kee inni qulqulluun nu haa barsiisu yaa Waaqayyo. Gurra qalbii keenyaa bani dubbii kee akka hubannuuf gooftaa dubbicha dhageenye warra qalbifatan akka taanuuf warra hubatan akka taanuuf yaa Waaqayyo. Dubbiin kee immoo akka nu fayyisuuf gooftaa ati hafuura kee qulqulluudhaan kottuuti nutti dubbadhu. Garaa keenyatti dubbadhu, laphee keenyatti dubbadhu yaa Waaqayyo. Kottuuti nu barsiisi. Yeroochi kan keetii, jireenyi koos kan keetii, jireenya koo keessa darbiiti ati dubbadhu gooftaa jiraataa. Galanni maqaa keetiif haa ta'u, ulfinni bara baraan siif haa ta'u. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin. Ameen. Ergaan har'aa qabadhee dhiyaadhe amanaan tokko, kiristiyaanni tokko hafuura hamaa qabaachuu hin danda'a isa jedhu irratti ni sagalee Waaqayyo isinii wajjin hirmaachuu barbaada. Gaaffiin kun yeroo ka'u namni baay'een hafuura hamaa amanaan tokko hafuura hamaa qabaachuu hin danda'u. Maaliif amaneera, waldaa keessa jiraataa, jireenya isaa hundumaa mana Waaqayyo keessa waan jiraateef amanaan tokko hafuura hamaa qabaachuu hin danda'u jedha. Warri kaan immoo qabaachuu hin danda'a isa jedhu. Kanaaf hafuurri hamaanii amanaa tokko keessa jiraachuu hin danda'a isa jedhutu walii wajjin ilaalla yeroo kana. Jireenyi keenya yeroo hundumaayyuu dhiibbaa jala jira. Dhiibbaa hafuuraa jala jiraanna yeroo baay'ee amanaa taanee jireenya keenya hafuurri hamaan yeroo hundumaa dhiibbaa jireenya keenya irratti uumuu barbaada. Sagalee Waaqayyoo keessaa seexanaaf karaa hin kennaa jedha. Seexanni akka leenca beela'ee aaduu isin nama liqimsu barbaade isin naanna'ee hin aadaedha. Kanaaf yeroo hundumaayyuu karaa barbaadachuudha hafuurri hamaan jireenya keenya keessatti. Kanaaf amma yeroo kana hafuurri hamaan jireenya amanaa tokko keessa jiraachuu hin danda'a isa jedhu jalqabneetu walii wajjin ilaallaa. Waaqayyo immoo nu gargaara. Maqaan Waaqayyo bara baraan kan galateeffame haa ta'u. Gara warra Tasalonqee isa jalqabaa boqonnaa 5 lakkoofsa 23 irraa kaasee nan dubbisa. Innis akkas jedha. Phaawulos yeroo warra amantoota Tasalonqeetiif barreessu yeroo dhufa gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoosittis hafuura keessan, lubbuu keessan, foon keessanis fayyaatti mudaa akka hin godhannettis haa eeguu jedha. Bara baraan ulfinni isaaf haa ta'u. Maal jedhaa? Waaqayyoodha. Yeroo dhufa gooftaa keenya Yesuus Kiristoositti hafuura keessan, lubbuu keessan, foon keessan fayyaatti mudaa akka hin godhannettis haa eeguudha. Kanaaf as keessatti kan nu ilaallu jireenyi keenya, namummaan keenya jireenya hafuuraa qaba jechuudha. Jireenya hafuuraa jireenya lubbuudha. Foon keenya jechuudha. Foon keenya keessaa hafuuratu jira, lubbuutu jira jechuudha. Lubbuun kun immoo fedha keenya, hawwii keenya, miira keenya, yaada garaa keenya, hubannaa keenya, ilaalcha keenya qabatee jira. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Hafuurri keenya jalqaba irratti waa'ee hafuuraa ilaalla. Maal jedha iddoo kanatti mudaa malee kun sadanuu yeroo gooftaa Yesuus Kiristoositti mul'atu dhufutti mudaa malee akka ta'utti haa eeguudha.
afuurri keenya akka mudaan godhanne, lubbuun keenya akka mudaan godhanne, foonni keenya akka mudaan godhanne barbaada. Waaqayyo jechuudha. Kana mudaa akkan godhannetti haa eeguudha. Tajaajilli gooftaa Yesuus Kiristoos wanta sadan kana kan xiyyeeffate ture. Gooftaa Yesuus Kiristoos iddoo dhaqu hundumaatti wangeela lallaba. Iddoo dhaqu hundumaatti hafuura hamoota baasa. Iddoo dhaqu hundumaatti dhukkubsatoota fayyisa. Kanaaf jalqabarratti waa'ee hafuura keenyaa ilaallaga. Sagalee Waaqayyoo keessaa iddoo tokko nan dubbisa. Innis gara warra Roomee boqonnaa 8 irraa kaasee nan dubbisa. Egaa amma firdiin warra Kiristoos Yesuusitti qabamanii jiraatanitti faradamu tokkollee hin jiruudha. Eenyu warra Kiristoos Yesuusitti qabamanii jiraatan, warri Kiristoos Yesuusitti qabamanii jiraatanii warra amanan utuu hin amanin, utuu gooftaa Yesuus Kiristoosiin akka fayyisaa lubbuu isaatii godhe namni hin fudhatini Waaqayyotti qabamee jiraachuu hin danda'u. Kanaaf egaa amma firdiin warra Kiristoos Yesuusitti qabamanii jiraatanitti faradamu tokkollee hin jiru. Seerri hafuuraa inni karaa Kiristoos Yesuus nama jiraachisu, seerri hafuuraa inni karaa Kiristoos Yesuus nama jiraachisu, seera cubbuu isa du'atti nama geessu jalaa si baaseeraadha. Maaltu nu baase? Seera cubbuu jalaa nu baase. Seerri hafuuraa yeroo Waaqayyotti amannu, yeroo Yesuus Kiristoositti amannu, seera cubbuu jala inni turre, seera isa cubbuu gara du'aatti nu geessu jala hafuurri Waaqayyo jireenya keenya baaseera jechuudha. Seera cubbuutuun ta'in kan nurratti hojjetu, seera hafuuraatu jireenya keenya irratti hojjeta. Maqaan Waaqayyo haa eebbifamu. Iddoo tokkorraa ammoo akkas jedha. Nuyi utuu hin amaniniin dura nuyi seera cubbuu jala turre jechuudha. Hafuurri keenya bilisa hin baane jechuudha. Hafuurri keenya birmadummaa jala jira. Yeroo gooftaa Yesuusitti amannu garuu hafuura keenyatu birmaduu ba'a. Efesoon 2:5 irraa akkas jedha. Nuyi irra daddarbaa keenyaan karaa hafuuraa du'oo taane utuu jirruudha. Karaa maalii? Irra daddarbaa keenyaan karaa hafuuraa du'oo taane utuu jirru, inni karaa Kiristoos, inni warra Kiristoosii wajjin jiraatan nu godhate. Isin ayyaana Waaqayyootiin fayyifamtanidha. Galanni maqaa isaatiif haa ta'u. Karaa maalii? Karaa hafuuraa du'oo taane utuu jirruudha. Waa'ee waan hafuuraa, waa'ee hafuura keenya ilaalaa jirra. Waa'ee hafuura isa jireenya keenya keessa jiru. Yeroo cubbamoota turre, yeroo biyya lafaa keessa turre, yeroo gooftaa Yesuusitti hin amanne utuu hin amaniniin dura hafuuraan du'oo taane turre jechuudha. Nuyi irra daddarbaa keenyaan karaa hafuuraa du'oo taane utuu jirruudha. Foonni keenya jiraata, namummaan keenya jira. Hin hojjannaa, hin deemnaa, hin baanaa, hin galla. Hafuurri keenya jiru maal jala ture? Hafuuraan karaa hafuuraa du'oo taane utuu jirru, Kiristoos Yesuus garuu birmaduu nu baase. Hafuura keenya birmaduu baase. Waaqayyoof galanni haa ta'u. Kanaaf gooftaa Yesuus Kiristoos yeroo dhaqee wangeela lallabaa turetti maal gochaa ture? Wangeel anatti amanaadha. Namootni inni itti lallabu kuni yeroo gooftaa Yesuusin simatan, yeroo barsiisa kana fudhatanii gooftaa Yesuus Kiristoositti amanii du'a jala hafuurri isaanii ba'eera jechuudha. Hafuurri Waaqayyoo jireenya hafuura isaanii keessa buufateera. Kanaaf hafuuraan fayyaniiru. Garuu utuu hin amaniniin tura hafuurri isaanii hafuuraan du'oo turan jechuudha. Fooniin utuma jiraatan iyyuu hafuuraan du'oo turan jechuudha. Iddoo tokko immoo ilaala. Ergamoota 3 keessaa ilaalla. Ergamootni yeroo erga hafuurri qulqulluun irra buufatee booddee yeroo ba'anii lallabanitti ergamoota 3, hojii ergamoota 3 boqonnaa 19 keessaa ilaalla. Phexros mana sagadaa keessatti yeroo inni lallabe ture. Egaa yaada garaa keessanii geeddaradhaa. Inni cubbuu keessan akka isiniif haxaa'utti
waa gara waaqayyootti deebi'aa jira. Jarri inni itti lallabu kuni warra Yesuus Kiristoosiin fannisanidha. Warra Yesuus Kiristoositti ka'aa turanidha. Warra Yesuus Kiristoositti dhagaa darbatanidha. Jara kanaan maal jedha? Yaada garaa keessanii geeddaradhaadha. Yaada garaa keessanii geeddaradhaati gara fayyina kanaatti dhufa kottaa'edhaan. Gadi bu'ee immoo 20 irratti maalidha? Waaqayyo yeroo itti hafuurri keessan haareffamu akka isiniif fiduuf Yesuus Masiicha isa duraan dursee isiniif qopheessee ture akka isiniif erguuf deebi'aa jedha. Maal jedhaani? Waaqayyo yeroo itti hafuurri keessan haareffamu akka isiniif fiduttedha. Haleluuyaa. Yeroo itti foonni keessan haareffamu hin jenne, yeroo itti lubbuun keessan haareffamu hin jenne maalidha? Yeroo itti hafuurri keessan haareffamu. Yeroo itti hafuurri keessan haareffamu akka isiniif fiduufi deebi'aa yaada garaa keessanii geeddaradhaa saba kanatti haasa'aa ture. Roomee 8:16 keessaa immoo maalidha? Yeroo gara warra Roomeetti barreessu hafuurri Waaqayyoo hafuura keenya wajjin walii galee ijoollee Waaqayyoo ta'uu keenya dhugaa hin baay'edha. Eenyu? Hafuurri Waaqayyoo. Hafuurri Waaqayyoo hafuura keenya wajjin walii galee ijoollee Waaqayyoo ta'uu keenya dhugaa hin ba'a jedha. Kanaaf hafuurri Waaqayyoo hafuura keenya keessa jiraataa jechuudha. Kiristiyaanni tokko amanaan tokko hafuura hamaa qabaachuu hin danda'asa jedhuu fi eeyyee hin danda'a. Maaliif hafuurri Waaqayyoo yeroo hafuura keenya keessa jiraatu hafuurri hamaan immoo lubbuu keenya jechuun lubbuu keenya yaada keenya miira keenya keessa hubannaa keenya keessa qalbii keenya keessa jiraataa jechuudha. Achi keessa jiraatee foon keenya irratti dhiibbaadhuma dhukkubaan karaa adda addaatiin nu miidha jechuudha nu keessa taa'e. Kanaafitu amantooti baay'een waldaa keessa jiraannaa garuu waan baay'ee goona. Cubbuu hojjenna, hin ejjina, hin sobna, nama arrabsina, nama hamanna, nama ajjeesna. Kanaaf lubbuun keenya hafuurri keenya fayyee utuu jiru, utuu amanaa taanee jirru, utuu Kiristoositti amannee jirru, garuu inni keessa keenya jiru hafuurri suni yaada keenya irratti dhiibbaadhuma, qalbii keenya irratti dhiibbaadhuma, jireenya qaama keenya irratti, arraba keenya irratti dhiibbaadhuma, gurra keenya irratti, ija keenyaan maaliif akka nuyi cubbuu hojjennuuf yaadisa ayyaana Waaqayyoo keessaa nu baasuudhaaf jireenya keenya keessa taa'eetu jireenya keenya irratti dhiibbaadhuma jechuudha. Kanaaf hafuurri Waaqayyo yeroo hafuura keenya keessa jiraatu hafuurri hamaan immoo lubbuu keenya jechuun miira keenya keessa jiraata jechuudha. Kanaaf amanaan tokko amanaa tokko keessa hafuurri hamaan jiraachuu hin danda'a jechuudha. Kanaaf maqaan Waaqayyo bara baraan eebbifamu. Egaa gooftaa Iyesuus Kiristoos yeroo biyya lafaarra ture kan inni xiyyeeffatu jireenya guutummaa jireenya namaa irratti xiyyeeffata. Tajaajilli isaa xiyyeeffannaansaa hafuura namaati, lubbuu namaa irratti, foon namaa irratti xiyyeeffata. Yeroo wangeela lallabutti hafuura namaa bilisa baasuudhaaf lallaba gooftaa Yesuus Kiristoos. Hafuurri namaa erga bilisa ba'ee booddee immoo hafuura hamaa nama keessaa baasa. Kun immoo lubbuu namaa irratti kan xiyyeeffate jechuudha. Jireenya namaa irratti, yaada namaa irratti, miira namaa irratti, isa jireenya namaa keessa jiru sana irratti kan xiyyeeffate jechuudha. Yeroo dhukkubsataa fayyisu immoo foon keenya irratti, hafuurri hamaan foon keenya irra isa fide kana dhukkuba kana irratti xiyyeeffate dhukkuba jireenya namaa keessa jiru keessaa bilisa nama baasa jechuudha. Guutummaatti tajaajilli gooftaa Yesuus jireenya nama tokko amanaa tokko guutummaatti bilisa baasuudha hojiinsa. Baay'ee yeroo arginu garuu waldootii baay'een yeroo ilaallu xiyyeeffannaan isaanii hafuurarra duwwaadha. Maaliif wangeelatu lallabamaa, wangeelli kun namni amanee gara gooftaa Yesuusitti akka dhufuuf. Baay'een waldootii xiyyeeffannaan isaanii tajaajila gooftaa Yesuus keessaa isa tokko duwwaarratti. Innis immoo wangeela lallabuu irratti, hafuura namaa bilisa baasuu irratti. Baay'ee gaarii namni fayyuun inni caalaan lubbuun namaa fayyuudha. Namni gooftaa Yesuusitti amanee jireenya bara baraa akka argatudha. Garuu immoo amannee maaliif dhiibbaa seexanaatiin bara keenya finna?
Maaliif jireenya keenya keessa taa'ee seexanni jireenyi keenya akka cubbuu hojjetu, jireenyi keenya karaa adda addaa akka miidhamu maaliif godha? Kanaaf Waaqayyo gaar'a waan nutti dubbata. Waaqayyo hafuura keenya erga bilisa baasee booddee Waaqayyo immoo lubbuu keenya bilisa baasuu barbaada. Waaqayyo immoo foon keenya bilisa baasuu barbaada. Kanaaf maqaan Waaqayyoo bara baraan kan galateeffame haa ta'u. Kanaaf egaa foonni jireenyi keenya hafuura qabaa. Hafuurri Waaqayyo iddoonni keessa jiraatudha. Maalidha? Hafuurri Waaqayyo hafuura keenya wajjin walii galee ijoollee Waaqayyoo ta'uu keenya dhugaa hin ba'a jedha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Erga kana ilaallee booddee egaa bara gooftaa Yesuus Kiristoos tajaajilaa ture amantooti hafuurri hamaan keessa ture isa jedhu ilaalla. Ittiin aanee immoo bara ergamootaa keessa immoo hafuurri hamaan jireenya namaa keessa ture isa jedhu ilaalla. Waaqayyo maqaansaa bara baraan kan galateeffame haa ta'u, ulfinni isaaf haa ta'u. Ergaa keenya isatti aanutti darbuudhaafi yeroo gooftaa Yesuus Kiristoos biyya lafaarratti tajaajilaa turetti gooftaa Yesuus gara caalaasaa waldootii kiristaanaa keessatti kan inni tajaajilaa ture. Waldaa kiristaanaa keessa taa'ee wangeela lallabaa, hafuura hamoota baasaa, dhukkubsataa fayyisaa ture. Maarqos 1:21 irraa akkas jedha. Gooftaa Yesuus Qifirnaahomitti sanni lallabe. Yesuus mana sagadaatti barsiisaa. Namni hafuura hamaadhaan qabamee mana sagadaa isaanii keessa turedha. Yeroo gooftaa Yesuus Qifirnaahomitti mana sagadaa keessatti barsiisaa ture, namni hafuura hamaadhaan qabame eessa jira? Waldaa keessa ture. Keessaa ba'i jedhee hafuura hamaa hin ifate. Wixxifatees sagalee guddaadhaan iyyee keessaa ba'e jedha. Gooftaa Yesuus egaa waldaa keessatti yeroo tajaajilaa ture, namni hafuura hamaadhaan qabame eessa jira? Waldaa keessa jira ture. Gooftaa Yesuus hafuura kana keessaa ifatee baase. Maqaan Waaqayyoo haa galateeffamu. Waldaa keessa kan namni jiru nama amanee jechuudha. Nama dubbii sagalee Waaqayyoo dhaggeeffachuudhaa fi mana sagadaa dhufe jechuudha. Maarqos 1:39 irraa immoo yeroo laallu gooftaa Yesuusidha. Inni dhaqee manneen sagadaa isaanii guutummaa kutaa biyya Galiilaa keessa jiranitti hin lallabeedha. Eessatti? Mana sagadaa guutummaa biyya Galiilaa keessa jirutti lallabeedha. Hafuura hamootas namoota keessaa hin baaseedha. Maqaan Waaqayyoo bara baraan galateeffamu. Tajaajilli gooftaa Yesuus Kiristoos kana fakkaata ture egaa. Eessatti? Mana sagadaa keessa naanna'ee wangeela lallabaa hafuurota hamaa amantoota keessaa baasaa ture. Ittiin aanee immoo gooftaa Yesuus Kiristoos mana sagadaa keessatti wanta inni hojjetu laalla. Luqaas 13:10 irratti akkas jedha. Yesuus guyyaa sanbataatti mana sagadaa tokkotti in barsiisa ture. Kunoos dubartiin hafuura hamaadhaan qabamte waggaa 18 dhukkubsatte tokko achi turte. Isheen gooboftee ol qajeeluu hin dandeenye. Yesuus yemmuu ishee argee ofitti ishee waamee, dubartii nana dhukkuba keetti hiikamteetta jedheen. Dubartiin kun yookiin bara dheeraa waldaa mana sagadaa kana keessa turte. Garuu hamma gooftaa Yesuus dhaqee xiyyeeffate hafuura kana jireenya ishee keessaa ifatutti, dubartiin kun hafuurri kun maal godhee ture? Goophessee ture. Dhiibbaa jireenya ishee irra kaa'ee ture. Warra kaan hin qixxee in adeemtu ture. Hafuurri hamaan jireenya ishee keessa taa'ee jireenya ishee miidhaa ture jechuudha. Eessa turte? Mana sagadaa keessa turte. Gooftaa Yesuus garuu yeroo inni bilisa ishee baasu argina. Bara baraan maqaansa haa eebbifamu. Waaqayyo keenya waaqa bilisa nama baasuudha. Waaqa nama hiikuudha. Hafuurri hamaan sila akka laalletti, hafuurri hamaan jireenya namaa keessa taa'ee foon namaa irratti dhiibbaa godha. Akka dubbii sagalee Waaqayyoo irraa ilaallutti.
arraba namaa didaa godha, gurra namaa duucha, jireenya namaa irratti dhukkuba adda addaa darbata. Akkuma amma dubartii ishee goophofte kana argine. Maatiyos 9:32 irratti akka jedha. Namichi hafuurri hamaan keessa jiru gara Yesuusitti fidanii. Hafuurri hamaan erga keessaa ba'ee namichi arrabisaa hin dubbatee jedha. Haaleluyyaa. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Maal godhe hafuurri kun jireenya isaa keessa taa'ee arraba isaa didaa godhe, akka inni hin dubbanne godhe. Waa Gooftaa Yesuus garuu hafuura kana keessaa ifate. Yeroo inni ifatuttis namichi dubbachuutti ka'e. Bara baraan ulfinni isaaf haa ta'u. Maatiyos 15:26 irratti immoo ni ilaala. Yesus yemmus deebisee buddeena ijoollotaa fuudhanii sarootaaf darbachuun ba'eessa miti jedheen. Maal? Buddeena ijoollotaa fuudhanii sareedhaaf darbachuun maal? Ba'eessa miti. Gooftaa Yesus Kiristoos fayyina hiikamuu akka maalitti fudhate sirratti? Akka biddeenaatti fudhate. Eenyuufi biddeenni kun immoo hidhee ijoollotaaf warra amananiif. Fayyinni hiikamni warra mana Waaqayyoo keessa hin jire duwwaadhaaf utuu hin ta'ini warra mana Waaqayyoo keessa jiraniif anaaf isiniif amantootaaf. Kanaaf maalidha? Biddeenni kun kan ijoolleeti malee kan kee mitiidha. Dubartiin kun mucaa isheetu hafuura hamaadhaan qabame. Kanaaf gara Gooftaa Yesuus dhufte. Isheen warra dubartiin kuni warra kakuu qaban keessaa hin turre. Sanyii Abrahaam keessaa hin turre. Kanaafitu biddeena ijoollotaa fuudhanii sarootaaf kennuuni gaarii miteedhaan Gooftaa Yesuus. Kanaaf biddeenni anaaf isinii fi fayyinni anaaf isiniif amantootaa fi fayyina keenya jechuudha. Hiikamuu keenya jechuudha. Akka biddeenitti fudhata hiikama jiru. Kanaaf biddeen ijoolleeti hiikamsi. Hafuura hamaarraa hiikamuun nuuf biddeena keenya. Haaleluyyaa. Namni biddeena dhabee jireenyi isaa cuucamaa, jireenyi isaa gadi dhumaa adeema. Akkuma kana namni hafuurri hamaan keessa jiru yaadisaa, jireenyi isaa wanti inni hojjetu milkaa'uuf, jireenyi isaa yeroo hundumaa gadadoo, manni isaa, bultiin isaa, jireenyi isaa yeroo hundumaa cuucaa hafuura hamaa keessa jira jechuudha. Waaqayyo akka nuyi kana keessaa baanu barbaada. Akka jireenyi keenya hundumtu guutummaatti akka nuyi hiikamnu, guutummaatti akka nuyi bilisoomnu barbaada Waaqayyo. Maqaan Waaqayyo bara baraan haa galateeffamu. Egaa yeroo Gooftaa Yesuus ture keessa duuka buutu Gooftaa Yesuus Kiristoos keessa hafuurotni hamaanii eenyufaa keessa turan isa immoo ni ilaalla. Maayidhe Gooftaa Yesuus Maatiyos 16:23 keessa inni garuu eenyu Gooftaa Yesuus Kiristoos inni garuu galagalee Phexrosiin na duraa turi seexananaa jedheen. Eewun Phexrosiin utuu hin ta'in isa keessa goree adeemsa akeeka Waaqayyo Gooftaa Yesuus irratti qabu gidduu goruu isa barbaade. Isa Phexrosiin karaa godhate isa dubbatu kana maayidhaan wanta keessatti arge qaba Gooftaa Yesuus Kiristoos. Maayidha na duraa turi seexananaa. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Egaa jireenya namaa keessa taa'e maal hojjeta? Faallaa dubbii Waaqayyoo, faallaa akeeka Waaqayyoo hojjeta seexanni jireenya namaa keessa taa'e. Yaada akeeka Waaqayyoo jireenya namaa keessatti qabu. Akeeka Waaqayyoo jireenya namaa keessatti fiixaan akka hin baaneef jireenya namaa keessa gore gufuu ta'a. Gufuu namatti ta'a. Yaada Waaqayyootti gufuu ta'a. Akeeka Waaqayyootti gufuu ta'a hafuurri hamaan. Yihuudaan moo ni ilaalla. Yihudaanis duuka buutu Gooftaa Yesuus Kiristoos ture. Yohannis 13:27 keessaa maal jedhaa? Yihudaan akkuma buddeenicha afaan kaa'ateen seexanni itti galeedha. Seexanni maal ta'e? Itti gale. Maaliif? Yihudaan garaansa hamaa ture. Yihudaan Gooftaa yaadisaa jireenya isaatu Gooftaa Yesuusin ture malee wajjin ture malee yaadi garaasaati Gooftaa Yesuus Kiristoosiin hin ture. Kanaaf seexanni maal argate? Garaasa argate, yaada isaa argate. Kanaaf seexanni itti galeedha. Hafuurri hamaanis kanaaf namatti galuu hin danda'a jechuudha. Seexanni yeroo nama goomsu, namoota yeroo goomsu maal jedhaa? Warra biyya lafaa keessa jiraniin seexanni hin jiruudha.
warra mana waaqayyoo keessa jiran amantootaan immoo maayidha atoo amanteetta atoo fayyiteetta kanaaf karaatti seexan jireenya kee keessa galu hin jiru ati seexanan qabdu nu goomsa nama goomseetu jireenya namaa keessa taa'e wanta barbaade hojjeta hafuurri hamaan waaqayyo garuu bara kana nu dammaqsa hafuura kanarratti ani nan amana waaqayyo jireenya koo keessa isa kaa'een yaa jireenya nama baay'ee akka ni dammaqsu nan amana anaan na dammaqsee waan hin argeef obboloota koo anaan hafuura hamaa irratti waan inni na dammaqsee dubbii waaqayyo wanta na dammaqseeni nama baay'ee sin dammaqsa dheetan amana haleluuyaa paaradiyaa laba gandoodha. Egaa yeroo gooftaa Yesuus Kiristoos biyya lafaarra turetti tajaajila isaa keessatti wanta inni gochaa jiru jireenya namaa guutummaatti akka inni bilisoomsaa ture argineerra duuka buutota isaa keessaas hafuurri hamaan akka jireenya isaanii keessa ture argineerra ergamootni isaa immoo isa Yesuus Kiristoos irraa baratan isa irraa argan yeroo isaan fiixaan baasan fakkaatti isaa fudhatanii akeeka isaa fudhatanii yeroo isaan ka'anii jireenya amantoota biyya sanaa yeroo sanaa keessatti yeroo isaan jireenya namaa bilisa baasan argina. Ergamni gooftaa Yesuus Kiristoos yeroo ergamoota ergamaadhaani dhaqaa wangeela lallabaa dhukkubsataa fayyisaa seexanoota baasaa jedhe wanta sadan kana akka isaan xiyyeeffatanii hojjetanii fi kana itti kenne gooftaa Yesuus Kiristoos har'a nuyi maal qabannee jirra laata ergama isa kam tajaajilaa irra laata ergama isa kam fudhannee kaanaa irra laata akka amanaa tokkootti akka nama sagalee waaqayyoo barsiisutti akka luba waldaa geggeessuutti ergama isa kam fudhannee kaana bartooti yeroosi isa gooftaa Yesuus Kiristoos isa Yesuus Kiristoos irraa baratan fudhatanii ka'anii guutummaatti fudhatanii deemanii haleluuyaa. Maqaan waaqayyoo bara baraan na eebbifamu guutummaatti akka baratanitti sagalee waaqayyoo lallabaa hafuurota hamoota baasaa dhukkubsataa fayyisaa turan. Maarqoos 6:12 nan dubbisa akkasitti sedha warri 12 ba'anii namoonni yaada garaa isaanii akka geeddaratan lallabaniidha. Maal akka godhaniif namoonni akka yaada garaa isaanii geeddaratan lallabanii isaanis hafuurota hamoota baay'een baasanii warra dhukkubsatanis baay'ee warra dhukkubsatan baay'ee dhadhaa dibataa dibanii isaan fayyisaniidha. Maal godhanii hin lallabanii hafuurota hamaa baasanii warra dhukkubsatan baay'ee immoo dhadhaa ejersa dibanii isaan fayyisan jedha haleluuyaa. Tokko nafne jechuudha tajaajila gooftaa Yesuus keessaa tokkollee utuu hin hir'asin isa baran isa argan isa shaakalan isa iji isaanii argee tuunni godhuu argan hundumaa hojjetani ba'anii galanni waaqayyoof haa ta'u waaqayyo gara kanatti nu fida jedheen amana bara dhufu waggaa dhufutti 2022tti waaqayyo jireenya tokkoon ta'u amana waldoota kiristaanaa biyya lafaarra jirtu gara tajaajila guutuu isa ta'e kan tajaajila gooftaa Yesuus Kiristoositti nu fida jedheen amana. Namni tokko qabame hafuura hamaadhaan qabame dhukkubaan qabame waldaa keessa maaliif taa'a? Utuu waa gooftaa Yesuus Kiristoos kana hundumaa utuu inni godhuu arginu utuu tajaajile kana fudhannee nutis waldootii keenya keessatti akka ittiin tajaajilluuf namoota hafuura isaanii bilisa akka baasnuuf namoota lubbuu isaanii bilisa akka baafnuuf waaqayyo bara dhufutti nu haa hidhachiisu haleluuyaa. Galanni waaqayyoof haa ta'u ulfinni bara baraan isaaf haa ta'u. Ittiin aanee immoo bara ergamootaa keessa immoo ilaalla hafuurri hamoonni amantoota keessa turanii isa jedhu immoo walii wajjin ilaalla. Waaqayyo immoo itti fufee nu barsiisa. Ergamoota 5:3 irratti argina waa'ee Anaaniyaaf Saphiiraa. Anaaniyaaf Saphiiraanii amantoota jalqabaa sana keessaa tokko turani warra hafuurri qulqulluun irra buufate
warra amanan warra fuura qulqulluudhaan guutaman turani. Anaaniyaaf Saphiiraan garuu raddaa isaanii gurguratanii yeroo isaan hamma ta'e hambifatanii hamma ta'e ergamootatti fidan maal jedha nan dubbisa Phexros Anaaniyaasiin akka ati hafuura qulqulluu sobduuf araddaa kee itti gurgurte keessaas akka dhokfattuuf maaliif seexanni yaada garaa kee keessa guuteedhaan maaliif yeexanni yaada garaa kee keessa guuteedha. Dubbiin kun isaa sila hafuurri hamaan yaada garaa namaa irratti hojjeta isa nuyi jennes nu mirkaneessa jiru. Amaneera namni kun amaneera. Hafuura qulqulluudhaan warra guutame keessaati. Maaliif seexanni yaada garaa kee keessa guuteedha? Anaaniyaas faan yookiin horii jaallatudha. Seexanaaf karaa kennan yaada garaa isaaniitu qulqulluun ture. Yaada garaa isaaniitu qajeelaan ture. Kanaaf seexanni yaada garaa isaanii keessa buufate akka isaan hafuura Waaqayyo soban godhe. Itti fufee immoo Simoonin argina. Simoon yeroo sanatti nama qoricha namatti godhu ture. Nama beekamaa iddoo sana humna Waaqayyoo isa guddaatiin kana hojjetedhe namni baay'een isa duukaa adeema ture. Garuu yeroo barsiisa ergamootaa dhaga'u qalbii diddiirratee gara Gooftaa Yesuus dhufe. Hin amanee hin cuuphame. Garuu jireenya isaa keessatti waa argina. Yeroo Filiphoos faan harka namarra kaa'anii isaanii kadhatu hafuurri qulqullu yeroo namni guutamutti yeroo argu maayidha horiidhaan kana bitachuu barbaade. Kanaaf akkas jedha Phexros faan jechuudha. Phexros maayidhaanii ergamoota 8:21 irraa yaadi garaa kee Waaqayyo guuratti qajeelaa waan hin ta'inii fedha. Hafayyuyyuu malee amanuyyuu malee yaadi garaa isaa maal ture qajeelaa hin turre Simoon. Yaadi garaa kee Waaqayyo duratti qajeelaa waan hin ta'iniif ati dubbii kan keessaa hin qabdu. Itti fufee kanaafis hammina kanatti yaada garaa kee geeddaradhuudhaan. Hammina kanatti yaada garaa kee geeddaradhu. Amanteetta. Cuuphamteetta garuu yaadi garaa kee ammayyuu qajeelaa mitiidhaan. Amannee mana Waaqayyoo keessa yeroo teenyu saba Waaqayyo yaadi garaa keenya baay'een hamminaan guutuudha. Baay'een jal'inaan guutuudha. Baay'een jibbaan guutuudha. Baay'een namaa dhiisuu dadhabuudhaan guutuudha. Baay'een jireenyi keenya waan ulfina Waaqayyoon taanetti qabamnee jiraanna. Kunis maanni hafuurri hamaan yeroo jireenya keenya keessa yaada garaa keenyaa geeddare akka nu itti cubbuutti kofnu godhuudha jechuudha. Ittiin aanee immoo Phaawulosin argina. Phaawulos maal jedha gara warra Qorontos boqonnaa 12 irratti maayidha. 12:7-18 mul'ata hammas hin jedhamne sanaa fi akkan ol of hin qabnettedha. Maal mul'ata hammas hin jedhamne sanaa fi akkan ol of hin qabnetti wanti dhandhakoo keessa taa'ee na waraanu ergaan seexanaa anaaf kenname na rukuta'edha. Akkan of hin qabne maaltu naaf kenname ergaa seexanaatu na keessa taa'ee na rukuta'edha. Phaawulos namni kun kan kana dubbatu Phaawulos isa dinqii Waaqayyo jireenya isaatiin hojjetu garuu ergaa seexanaatu na keessa taa'ee na rukuta'edha. Phaawulos kun jireenya isaa waan dhiphiseef kanarraa hiikamuu waan barbaadee fi si'a sadiin kadhadheedha yeroo kadhatu. Si'a sadiin kadhadheedha. Waaqayyo garuu ayyaanni koo si ga'a jedheen. Haalleluuyaa. Ayyaanni Waaqayyo waan hundumaa nama dandeessisa saba Waaqayyotti fufee immoo maayidha. Ana nama gadadamaadha. Kanas Phaawulostu dubbata. Ana nama gadadamaa foon isa gara du'aatti na geessu harkaa eenyutu na baasaadha. Maayidha. Foon isa gara du'aatti na geessu jala eenyutu na baasaadha dubbata. Galanni Waaqayyo ga'a. Yaada garaa keenya foon keenya hafuura keenya bilisoomsuudhaaf yeroo kana nutti dubbachaa jira. Maqaan Waaqayyoo bara baraan kan galateeffame haa ta'u. Itti fufnee immoo ergaa Ximootiyoos keessaa Ximootiyoos jalqabaa
afur lamarraa iyyuu ilaallu Phaawulos dubbata iddoo kanatti. Warri sobduunedha. Warri sobduun of hin argineen yaadi garaa isaanii diiminaan gubamee milikkita seexanaa godhate kunii jara kana wal dhaalchisanii galagalchaniiruedha. Kunillee warra amantoota tun ta'ini warra biyya lafaa, warra ergaa sobaa, warra wangeela faallaa wangeelaa dhufanii amantootatti dubbatanii jedhamaadha. Warra yaadni garaa isaanii diiminaan gubamee milikkita seexanaa godhate. Maaltu yaada garaa isaaniitti gubamee milikkita seexanaa qabuedha. Phaawulos yeroo asirratti dubbata. Maalidha? Nama wal dhaalchisuudhaaf. Jara kana wal dhaalchisanii galagalchaniiru. Wal dhaalchisan amantoota wal dhaalchisanii. Warra gooftaa Yesuus barsiisa isaanii fudhatanii warra gooftaa Yesuus Kiristoositti amanan maal godhan? Hin wal dhaalchisan. Ergaa sobaa fuudhanii dhufaniitu waaqayyoorraa jireenya isaanii galagalchan. Yaadi garaa isaanii waaqayyoorraa akka galagalu godhan. Jarri kun maalidha? Warra milikkita yaadi garaa isaanii gubame milikkita seexanaa godhateedha. Gooftaa Yesuus Kiristoosiif bara baraan maqaansaa haa eebbifamu. Ulfinni waaqayyoof haa ta'u. Kanaafi itti fufnee iddoo tokko ni ilaalla. Qorontos 2:11-3-4 isa jiru. Maalidha? Akkuma buufnii haxxummaadhaanii heewwaaniin goomsatti yaanni keessan immoo karaa irraa kaatee Kiristoos isa garaa qulqulluudhaan of kennitaniif sana irraa galagaltu jedhee sodaadhaa jedha. Maalidhaan warra Qorontosini isa akka buufnii haxxummaadhaan heewwaaniin goomse. Beekna akka hafuura seexannii heewwaaniin goomsite. Yaada garaa heewwaan akka inni aqeessummeesse. Heewwaan gurra ishee kenniteef qalbii ishee kenniteef seexanaaf. Yaada garaa ishee laatteef yeroo isheen gurra ishee kennituufi seexanni yaada garaa isheetti summii naqe. Akka isheen cubbuu waaqayyo irratti cubbuu hojjette godhe. Yaada garaa ishee akka isheen geeddaratu. Isa dur waaqayyo irraa dhageesse irraa jallattee kan seexana akka isheen dhageessuuf seexanni yaada garaa isheetti waan hamaa yaada waaqayyoorraa kan ishee galagalchu yaada garaa isheetti naqe. Kanaaf akkuma boofnii haxxummaadhaan heewwaaniin goomsite yaanni keessan immoo karaa irraa kaatee Kiristoos isa garaa qulqulluudhaan of kennitaniif sana irraa galagaltu jedhee nan sodaadhaa. Kunis jira jechuudha. Waaqayyo yaada garaa keenyaa eegu saba waaqayyo. Yaada garaa waaqayyo irraa galagalu waaqayyo jireenya keenyarraa yaada garaa keenyaa eegu. Qalbii keenyaa eegu waaqayyo. Gurra keenyaa eegu waaqayyo. Ija keenyaa eegu waaqayyo. Seexanni heewwaan gurra isheetiin dhageessisa seexannitti dubbatu. Ija isheetiin hin ilaalte itti bareedanni isheen ilaalte. Harka isheetiin immoo axxee kuttee nyaatte. Heewwaan gurra isheetiin cubbuu hojjette. Heewwaan qalbii yaada garaa isheetiin cubbuu hojjette. Heewwaan ija isheetiin cubbuu hojjette. Heewwaan harka isheetiin cubbuu hojjette. Kun hundumtuu yaada garaa ishee dubbii seexannitti dubbate yaada garaa ishee waan geeddarachiiseef cubbuutti kufte. Waaqayyo akka nuyi cubbuutti hin kufneef hafuura hamaa isa yaada keenya garaa keenya akka nuyi geeddaranuuf yeroo hundumaa nu tuttuqutti waaqayyo bilisa nu haa baasu. Galanni bara baraan waaqayyoof haa ta'u. Ergaa amma kana dhageenya keessatti gaa yaada garaa wanta jedhu. Hafuurri hamaan akka inni yaada garaa keenya irratti hojjetu. Hafuurri waaqayyo immoo akka inni hafuura keenya irratti hojjetu argineerra. Kanaaf amanaan tokko gooftaa Yesuusitti kan amanee hafuura qulqulluun kan guutame kan lallabu kan raajii dubbatu namni tokko hafuura hamaa qabaachuu hin danda'a jechuudha. Hammammaatti maaliif mana waaqayyoo keessa taa'are? Hammammaatti namni kun kana baate maaliif mana waaqayyoo keessa taa'a yoo jenne namni xiyyeeffate kanarratti kadhatu hin jiru. Hin kadhanne.
namni sunis ofirratti hin barree waldaan nuyi keessa teenyusi afuura kanarratti xiyyeeffate waan hin kadhanneef waldooti biraa hin argina yeroo isaan kallattiidhaan afuura hamaa irratti kadhatanii afuurri iddoo adda addaatti yeroo inni iyyee ba'u hin argina. Maaliif xiyyeeffatu tajaajila gooftaa Yesuus Kiristoos guutummaatti tajaajilu sagalee waaqayyoo namootatti lallabu afuura namaa bilisa baasu afuura hamoota nama keessaa baasu qalbiif yaada nama afuura hamaarraa hiiku foon namaatiif kadhatu isa dhukkubsateef kadhatu foon namaa bilisa baasu bara kana maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin waldaadhumti nuyi keessa jiraannu hundumtuu ergama gooftaa Yesuus Kiristoos nutti kennite guutummaatti akka tajaajiltu waaqayyo waldooti biyya lafaarra jiran hakaasu. Haleluuyaa. Waldooti biyya lafaarra jiran warra waldaa kiristaanaa biyya lafaarra jirtu geggeessan waaqayyo hidhachiisee hakaasu harka ergamoota isa gooftaa Yesuus Kiristoos irraa fudhatan tajaajilanii darban bara kanattis isa waaqayyo isa dubbii sagalee irraa waaqayyo irraa baranne akka nuyi tajaajiluuf isa baranne isa argine akka tajaajiluuf waaqayyo tokkoon amantoota biyya lafaarra jiran waaqayyo waldaa tokkoon biyya lafaarra jirtu hidhachiisee nu hakaasu bara kana. Haleluuyaa. Egaa warri kaan immoo maal jedhu lakki amanaan tokko afuura hamaa qabaachuu hin danda'u. Maaliif amaneera waan ta'eef wanti miknaat isaan dhiyeessan immoo maa jedhu maannidha ifaaf dukkanni wal duukaa taa'uu hin danda'u. Afuurri hamaaf afuurri waaqayyo wal keessa jiraachuu hin danda'udha. Xiksi isaan irratti xiyyeeffatan xiksi namoonni irratti xiyyeeffatan maanni Qorontos 2 jechuudha. Jalqabaatu isa lammaffaa boqonnaa 6:14 irra isa jiru. Kunis maal irratti boqonnaan kuni saba waaqayyo warra hin ta'initti hidhachuu irraa of eeggachiisuu isaadha. Kuni hidhannaa amantootaatii fi hidhannaa warra biyya lafaa keessa jiran malee afuura waaqayyootii fi afuurri xuraan nama keessa hin jiraatu jechuusaa miti. Kun amanaan tokko warra biyya lafaa keessa jiranii wajjin amanaan gooftaa Yesuus Kiristoosiin fudhata afuurri isaa kan bilisa ba'e akka inni warra dukkana keessa jiraniin warra biyya lafaa keessa jiranii wajjin akka inni walitti hin dhufneef walitti dhufeenya addaa akka isaan hin godhanneef kan inni dubbatu warri hin amanne wajjin walitti hin hidhatinaadha. Maali wajjin warra hin amanne wajjin walitti hin hidhatinaa karaarraa isin gatu yaada garaa keessanii summeessu yaada garaa keessanii waaqayyo irraa jal'isu cubbuutti isin dhiibu cubbuu keessa isin buusu kanaaf walitti hin hidhatinaadha. Qajeelinniif jal'inni maal walitti qabureedha. Ifniif dukkanni tokkummaa maalii qabureedha. Kiristoosiif seexanni attamitti walii galureedha. Inni amane isa amanne biraa qooda maalii qabareedha. Egaa amantooti yeroo afuurri amaallakki amanaa keessa jiru gaafa jedhanii kana kan isaan yaadan sammuu isaaniitti. Lakki afuurri amaanii fi afuurri waaqayyo ana keessa jiraachuu hin danda'u. Ani ergan dhaladhe mana waaqayyoo keessan jira. Ani ergan dhaladhe nan faarfadha. Mana waaqayyoo keessatti dhaladhee guddadhe kanaaf afuurri hamaanii fi dukkanniif ifni wal duukaa taa'uu hin danda'u. Kun garuu amanaan tokko walitti dhufeenya addaa warra hin amanne wajjin akka hin qabaanneef dubbata. Karaarraa singatu walitti hin hidhatinaa isaaniin jedha. Isin already bilisa baataniitu. Isin ijoollee ifaati. Ijoollee dukkanaa wajjin tokkummaa hin qabaatinaa jedha sagalee waaqayyoo asirratti. Kanaaf egaa yeroo walitti finnu namni tokko afuura hamaa amanaan tokko afuura hamaa qabaachuu hin danda'a. Kanaaf yeroo baay'ee namoota gurguddoota keessa namoota umuriin adeeme keessa afuurri hamaan yeroo ba'u argina. Bara isaanii guutummaa mana waaqayyoo keessa jiran garuu afuurri kun bara isaanii guutummaa dhiibbaa keessatti dhuumaa ture. Yeroo afuurri hamaan nama keessaa ba'u yoom qabattee gaafa jedhanii ijoollummaatti garaa haadha keessaatti wanta baay'ee dubbata. Egaa waaqayyo wanta tokko nu barsiiseera jedheen amana. Anaa waaqayyo wanta baay'ee na barsiise. Kanaafanii aan baay'ee dhuman dubbii sagalee waaqayyo lallaba jedhee miti.
garuu keessa kooti waan aadatuun qaba. Na maaliif erga Yesuus Kiristoos bilisummaa kana birmadummaa kana nuuf kenne maaliif maa'eetti hin baanu? Maaliif hin hiikamnu? Maaliif garbummaa jala jiraanna yeroo hundumaa? Maaliif hin hiikamnu isa jedhutu jireenya koo keessa afurri Waaqayyoo kaa'ee Waaqayyo immoo waan ittiin hojjetu qaba. Haleluuyaa. Baay'eedhuma lallaba jedhee miti. Waaqayyo garuu ergaa jireenya koo keessa kaa'e kana nama tokkoof ergaa hin taa'ise jedhuun amanaa. Waaqayyo maqaan isaa bara baraan kan eebbifame ta'u Waaqayyo isa eebbisu ergaa kana wajjiniin wangeela lallabnaati, wajjiniin ergaa kana biyya lafaatiin geenyaati. Jaallachuu keessan milikkita jaallachuu keessanii namoota biraanis ga'aa, subscribe godhaa. Wangeela walii wajjin lallabna. Maqaa Waaqayyoo kan galateeffame ta'u ergaan kun namoota bira akka ga'utti namoota beektan hundumaatti wajjin waliini qooddadhaa. Gooftaa Yesuus Kiristoos eebbisu ergaan qabu har'aaf kanuma. Waaqayyoon kadhannee barumsa ergaa har'aaf fixaa jechuudha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Haleluuyaa. Waaqayyo jiraataa mootii bara baraa. Galanniif ulfinni qubaan teessoo keerratti siif haa ta'u yaa Waaqayyo. Ati Waaqayyo guddaadha. Ati Waaqayyo jiraataadha. Ati mootii Waaqaaf lafaati. Galanni bara baraan siif haa ta'u. Namni akka hiikamu barbaaddate. Namni akka bilisa ba'u barbaadda. Afuurri namaa akka bilisa ba'u barbaadda. Lubbuun namaa, yaaddi namaa, qaamni namaa, jireenyi namaa, miirri namaa, hubannaan namaa akka bilisa ba'u barbaaddati yaa Waaqayyo. Kanaaf Gooftaa Yesuus Kiristoos, kanaaf wangeela lallabaa turte, kanaaf afuurota hamaata nama keessaa baasaa turte, kanaaf yaa Gooftaa Yesuus dhukkubsataa fayyisaa turte, akka namni guutummaatti bilisa ba'u barbaaddati Gooftaa. Akka namni hiikamu barbaadda. Bilisummaan biddeena ijoolleeti jette Gooftaa koo. Haleluuyaa. Maqaa Yesuus Kiristoosiin Waaqayyo Gooftaa, ati jireenya keenya bilisa akka baaftuuf dubbii nuyi har'a dhageenye jireenya dhugicha nu batu, dhugichis birmaduu isaan baasaadha sagaleen kee Waaqayyo. Sagalee isaa ergee isaan fayyiseedha. Maqaa Yesuus Kiristoosiin sagaleen kee kun jireenya keenya haa fayyisu. Haleluuyaa. Sagaleen kee kun foon keenya fayyisu. Sagaleen kee kun lubbuu keenya fayyisu. Sagaleen kee kun jireenya keenya fayyisu yaa Waaqayyo. Shalaba gandora la diana magandora kroma gana madiana magaya. Elaba gana madiana magando Gooftaa. Proga dias kela ida magandora. Marugas kela ida magando. Lima gandora la badiana magaya. Maqaa Yesuus Kiristoosiin, maqaa ilma Waaqayyoo isa jiraataatiin, afuurotni hamootni jireenya ijoollee Waaqayyoo keessa ta'anii, jireenya ijoollee Waaqayyoo kan dhiphisan, kan yaaddessan, maqaa Yesuus Kiristoosiin fayyaa isaanii irratti dhiibbaa kan uuman, maatii isaanii irratti, gaa'ila isaanii irratti, ijoollee keenya irratti kan dhiibbaa uuman, mana keenya irratti kan dhiibbaa uuman, maqaa Yesuus Kiristoosiin jireenya keenya keessaa kan ba'ana ta'an. Maqaa Yesuusiin gadhiisaa jireenya keenya maqaa Gooftaa Yesuusiin. Qalbii keenya gadhiisaa, yaada garaa keenya gadhiisaa, maqaa Yesuus Kiristoosiin hubannaa keenya gadhiisaa, ilaalcha keenya gadhiisaa maqaa Gooftaa Yesuusiin. Gu'uula gadiya nama gandora kroma gana madiya nama gaya. Maqaa Yesuus Kiristoosiin ergaa kana kan dhaggeeffatan hundumaa keessa ba'i maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin. Gadhiisi jireenya isaanii kana cuucu, qalbii isaanii kana cuucu, yaada isaanii kana cuucu. Abjuudhaan jireenya isaaniitti kan mul'atu. Akka isaan milkaa'an kan hin goone. Milkaa'uma kan dhowwatu, gufuu jireenya isaaniitti kan guutu, yaaddoodhaaf gaddaan jireenya isaanii kan dhiphiftu. Maqaa Yesuus Kiristoosiin ba'i maqaa Gooftaa Yesuusiin.
gadhiisi jireenya namaa gadhiisi maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosin aboof gooftummaa Yesuus Kiristoosin sitti dhufneerra rukutamii ba'i jireenya namaa keessa rukutamiitii ba'i maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosin jireenyi keenya mana qulqullummaa Waaqayyoo isa afuurri qulqulluun keessa buufatu malee mana kee miti jireenyi keenya ba'i maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosin Waaqayyo sirratti nu dammaqseera Mara dias kela ida magando Shilaba gana madiana magandora Mroga laba diana magaya Ikroma ida skela dia magandora Maruba skela ida magando Maka Jesus Christosin gadis Waaqayyo afura kenya bilisa basi Waaqayyo lubbu keenya bilisa baasi Waaqayyo foon keenya bilisa baasi maqaa Yesuus Kiristoosin waldootiin biyya lafaarra jiran Waaqayyo gooftaa tajaajiltooti biyya lafaarra jiran ergamootni kee maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin Waaqayyo ergama gooftaa Yesuus Kiristoos fudhatanii bara dhufutti akka isaan guutummaa jireenya namaa bilisoomsaniif ati nu hidhachiisi Waaqayyo Ati nu hidhachiisi gooftaa jiraata Mara galabadia Eshala bagana madina magandora kroma gana madia na magaya Iproga na madia na magando Maruba gana madia gofta Lera diska na maida na magandora Mariska ida magando Maka Jesus Kristosin Bilisumma gutu nufatau Hiikamuun nuuf haa ta'u birmadummaan nuuf haa ta'u sammuun keenya bilisa ba'u jireenyi keenya bilisa ba'u foonni keenya bilisa ba'u maqaa Yesuus Kiristoosiin galanni siif haa ta'u yaa Waaqayyo inni dhageessa dhageenyaan jiraachuu isa dhageenyaan jireenya keenya qoruu akka nuyi dandeenyuuf tokkoon keenya nu gargaari ati bara baraan maqaan kee eebbifamu ulfinni Waaqaaf lafarratti siif haa ta'u maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin Amen Waaqayyo gooftaan isina eebbisu eebbifamaa ergaa Waaqayyo jireenya keenya koo keessa kaa'e immoo yeroo dhufutti hammatti wal arginutti barri dhufu bara eebbaa bara nagaa baratti guutummaatti bilisa baanu baratti afuurri keenya baratti lubbuun keenya baratti foonni keenya bilisa baanu nuuf godhu bara nutti hidhannee kaane wangeela Kiristoos Yesuus lallabnu warra dukkana keessa jiran gara ifaatti bara nuyi baafnu bara nuyi ija jabummaadhaan baane wangeela lallabnu nuuf ta'u haleluuyaa bara Waaqayyo isa nutti kenne fudhannee gadi baanu nuuf ta'u Waaqayyo galanni Waaqayyoof haa ta'u bara eebbaa bara nagaa fooniinis lubbuudhaanis baratti bilisa baanu akka amantootaati akka biyyaatti akka nama tokkotti Waaqayyo barannitti bilisummaa nuuf fidu barannutti nu hiiku waanjoo garbummaa jalaa barannitti nu baasu nuuf godhu Waaqayyo immoo kanan godhaa Waaqayyo gooftaanis na eebbisu eebbifamaa nirraanfatinaa ergaa kana namoota beektaniif dabarsa walii wajjin wangeela Kiristoos andaara lafaatiin geenyaa jaallachuu keessan agarsiisaa namoota hangaa Waaqayyo sina eebbisu eebbaaf ta'a Amen waan dhaggeeffattaniif ulfaadhaa